Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Pirezidaantiin Oromiyaa jalqabaa obbo Hasan Alii yeroo dheeraan booda biyyatti deebi'an. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa obbo Hasan Alii waggoota 27 booda maatii isaanii waliin biyyatti deebi'aniiru. Obbo Hasan Alii wayita buufata xiyyaaraa Boolee ga'an pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin simatamaniiru. Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ammaa ibsa miidiyaa hawaasaa isaanii irratti baasaniin obbo Hasan Alii qabsoo uummata Oromoo keessatti qooda murteessaa baachuun sadarkaa irra mootummaan naannoo Oromiyaa irra ga'ee bu'uura nama ka'an keessaa nama ijoodha jedhan. Ijaarsa mootummaa naannichaa keessatti shoora isaanii osoo hin daangeffatin qabsaa'ota waliin bu'uura sirna bulchiinsaa har'aa diriirsuu keessatti hojii seena qabeessa hojjechuu isaanii ibsan. Obbo Hasan Alii haasawaa isaaniin dhimmoota akka abbaa biyyummaa Finfinnee fi dhiittaa mirga namoomaa uummata Oromoo irra ga'een beekaman yoo ta'an bara 1992 hanga 1995 pirezidaantii jalqabaa naannichaa ta'uun Oromiyaa bulchaa turaniiru. Oduu keenya itti aanuun namichi lammii Eertiraa namoota daddabarsuun himatame Niizerlaandiif dabarfamee kenname. Lammiin Eertiraa namoota seeraan ala gara biyyoota adda addaatti daddabarsuun himatame mootummaa Gamtaa Imireetota Arabaa irraa gara Niizerlaandiitti dabarfamee kenname. Namni kun mana murtii biyya Niizerlaandiitti akka dhiyaatus ibsameera. Kidaanee Zakkaariyaa Sabtamaariyaam ga'eessi waggaa 41 lammiin Eertiraa hojii namoota seeraan ala biyyatti daddabarsuu hojjetu kun bara 2021 kaasuu yakka kanaaf barbaadamuutu ture. Kunis dhaddacha mana murtii Itoophiyaa jalaa erga miliqeen booda abbaan alangaa Niizerlaandis namni kun to'annaa jala erga oolfamee gara Amsterdamitti poolisii Niizerlaandisiif fudhatamee deemeera jedhe. Kidaaneen humnoota poolisii waraanaa Niizerlaandisiin gara magaalaa Amsterdamitti geeffamee yeroo ammaa ammoo seera biyyattiitiin qoratamaa jira. Abbootii seeraa akka ibsanitti Kidaaneen dhaabbata yakka daddabarsa godaantota seeraan alaa gaggeessuu hoogganu yookaas keessatti hirmaachuu isaatiin himatameera. Himanni isa irratti ka'ee yakka namoota seeraan ala biyya irraa gara biyyaatti daddabarsuu qofaa osoo hin taane namoota imala kana keessa jiran booji'uun, hidhuu, saamicha akkasumas miidhaa saalaa dabalatee yakkoolee ulfaatoo hedduu of keessatti hammatanis raawwateera jedhamuuni. Amma dura lammiin Eertiraa akka ta'e Tawaldee Gotseem ka jedhamu dhimmuma kana fakkaatuun himatamee yeroo ammaa mana murtii Niizerlaanditti dhaddacha irra jira. Oduu keenya birootiin Gaambeellaatti kaleessa qofa namoonni 100 rasaasaan dhahamanii yaalamaa jiru. Gareen dooktorota daangaa malee Gaambeellaatti roobii kaleessaa qofa namoonni 100 rasaasaan madaa'uun wallaansa argataa jiraachuu ibse. Gareen gargaarsa yaalaa idil-addunyaa kun akka beeksisetti walitti bu'iinsa naannoo Gaambeellaatti deemaa jiruun roobii kaleessaa qofa namoonni meeshaa waraanaatiin miidhaman 100 ol dhaabbata yaalaa isaa ga'aniiru. Walitti bu'iinsa torbee lamaa oliif Gaambeellaatti gaggeeffamaa tureen lubbuun namoota hedduu darbuu gareen gargaarsa yaalaa idil-addunyaa kun ibseera. Gareen kun ibsa muddee 24 bara 2025 baaseen yoo walitti bu'iinsi kun itti fufee guyyoota itti aanan keessatti miidhaan caaluu qaqqabuu akka danda'u hubachiiseera. MSF bara 2014 irraa eegalee baqattoota naannoo Gaambeellaa Itoophiyaa keessatti argamaniif kunuunsa yaalaa kennaa ture. Mootummaan naannoo Gaambeellaa jeequmsi naannichatti torban hedduuf ture hordofuun kaleessa muddee 24 bara 2025 irraa eegalee naannaawwan yaaddoo nageenyaa qaban keessatti daangeffaman yeroo kaa'eera. Galgala sa'aatii 2 hanga ganama sa'aatii 12tti uggura sochii kaa'e. Mootummaan naannichaa ibsa uggura sochii labse keessatti haala nageenya yeroo ammaa naannichaa ilaalchisee ibsa dabalataan kennine. Haala nageenya naannichaa to'achuuf uggura sochii kakaa'ame yoo ta'u, humnoota nageenyaa irraa kan hafe konkolaataa fi namoonni kamuu sa'aatii daangeffame ka ganama sa'aatii 1 booda akka hin sochoone dhorkameera. Mootummaan naannichaas humnoota nageenyaa ayyamaniin alatti naannoo kamittuu socho'uun akka hin danda'amne beeksiseera. MSF roobii kaleessaa kaampii baqattootaa Kulee keessatti namoota madaa'aniif wallaansa fayyaa kennuu erga jalqabee sa'aatii 48 keessatti namoota madaa'an 50 yaaluu isaa ibsuun 19 haala yaaddessaa keessa akka jiranitti dabaluun ibseera. Itti dabaluudhaanis guyyoota 7 darban keessatti namoonni madaa'an 150 ol ta'uu isaa ibse. Kaampii buqqaa baqattootaa Kulee baqattoota Sudaan Kibbaa gara 55,000 ka qabu yoo ta'u, MSF tajaajila fayyaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa kaampii kana keessatti kenna. MSF akka jedhetti hospitaalli magaalaa Gaambeellaa sababa baay'ina namoota madaa'aniin torban tokkoof cufamee ture tajaajila yaalaa biroo saddaan citeera. Gareen kun erga waldhabdeen kun jalqabee lubbuun namoota hedduu darbuu fi kaanis miidhaan irra ga'u ibseera.
Walitti bu'iinsi kun yoo itti fufee lakkoofsi namoota miidhamanii gara hospitaalichaa seenan dabaluu akka danda'u akeekkachiiseera. Gaambeellaa keessatti tibbana walitti bu'iinsa irra deddeebi'ee mudateen ajajaa waraanaa Gaambeellaa dabalatee namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Walitti bu'iinsa magaalaa guddoo fi godinaalee fi aanaalee naannichaa keessatti uumameen lubbuun namaa darbuu, miidhamuu fi qabeenyi barbadaa'u gabaafama. Kana hordofuun baankotaa fi waajjiraalee mootummaa dabalatee dhaabbileen tajaajila kennan hedduun tajaajila kennuu akka dhaaban torban darbe gabaafame. Wiixata darbe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa humnoonni ittisaa fi tikaa federaalaa tattamaan akka bobbaafaman gaafachuun ni yaadatama. Sana boodas humnoonni achitti bobbaafamuu isaanii hordofuun dhaabbileen tajaajila kennan hojii isaanii eegalanii ture. Kaambii baqattootaa naannoo Gaambeellaatti deeggarsa akka kennu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aanchar ibsa tibbana baaseen baqattoota Sudaan kibbaa naannicha keessa jiraniif dhiyeessiin nyaataa fi bishaanii sababa waldhabdee naannoo sanatti uumameen yeroof akka addaan cite ibseera. Dhaabbatichi ibsa baaseen odeeffannoon dogoggoraa miidiyaa hawaasaa irratti waa'ee kaambii baqattoota Gaambeellaa irratti maxxanfamaa jiru yoo hatattamaan furmaata argachuu baate balaa dabalataa fiduu akka danda'u akeekkachiise. Mootummaan naannichaa humnoonni nageenyaa namoota walitti bu'iinsa naannichaatti uumame keessaa harka qabu jedhe to'annaa jala oolchaa akka jiru yoo ibsu, namoota meeqa to'annoo seeraa jala akka galche garuu hin ibsine. Aancher muddee 22 bara 2025 mootummaa federaalaa fi naannoo walitti bu'iinsa yeroon darbe naannicha keessatti ka'e dhaabbataadhaan dhaabuuf itti gaafatamummaa mirkaneessuuf gara fuulduraatti sarbamni mirga namoomaa wal fakkaataan akka hin mudanne tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatan ibsichi waamicha dhiyeesse. Gareen dooktorota daangaa malee MSF nageenya namoota nagaa irratti yaaddoo guddaa akka jiru ibsuun qaamni dhimmichi ilaallatu xiyyeeffannoo kennuu akka qabu waamicha dhiyeesseera. Dhukkubsattoonni, hojjettoonni fayyaa fi dhaabbilee yaalaa haleellaa irraa akka eegamanis gaafatee jira. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan Keelloo Miidiyaa sabiskiraayib taasisaa jechaa nagaan nu tura.